Atina raadiyee mun naaf ta'e bara. Dhaabbadhu immoo sadaqaa fi jinni hin beekonni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funee daawwattoota hordoftoota maatii chaanelii keenyaa jirtu nageenyi keessan baraadha. Salaamtaan keenya kan onni irraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin biraa geessu isin jenna. Haati Rayyaan haati ijoolleedha jechuudha. Bilbilaa turte yeroo sanan jalaan kaafne ayyaantuu fi Oromiyaan mana barumsaa turanii yeroo isaan mana barumsaa jiran isi bilbiltee turte. Kanaafuu an jalaan kaafne ayyaantuu fi Oromiyaan ammaan tana dhufanii mana barumsaatti irraa itti bilbilaa. Hammat xumura sagantaa keenyatti nufaana turaa isinin jenna. Ana itti bilbiluuf deemu isinlee itti as bilbilaa jirti. Kanaafuu jalaan kaasaa an jalaan kaasu isa ayyaantuun fi Oromiyaan jalaa kaasanii. Yalla dubbisi. Fayyaa. Tataan jira. Eesh. Dubbiseetuma. Dubbiseetuma. Mama. It's coming. Semuanya nak minum tu sejarah tinggilah. Nope. Bonu kamera nambo are. Ni bocah wala kasi gua pikir tak kasi gua mungkin mana itu kan mana aku buat ini aku buat. Akam bonu jiru akam bonu jiru male. Aywa. Mal tu nabo ciso. Lalu suralo ade. Ayah. Wani mana ada dari itu memang cara pada garis bukan bahasa itu. Akam? Akam memang akam baru biasanya. Malin koru jiru. Memang kali jadani, bukada, jadi dia ini bukada ni janda. Jadi itu butuh bukaru. Ega. Seritin butuh jiru. Seritin butuh batu jura. Maale maal sittoo deessa nan baatu dhufanii. Maaltu maal tere? Ol baase. Rabbi faa galate. Malaga kita kan malaga tu karena ada wani nak ramai kan sila ganat tu. Malangnya tu bukan itu jalan jalan kita. Yo betul betul ini jangan makan sirakan bukan sama dengan kata apa? Akam? Akam. Ilmu pun ada ni kalau ni ada ni dah mesti pun berani. Maal ture an ilmaan sadaqaatti kaddeere. Akkamitti ilmaan kana sadaqaa kaddeen? Ini bukan ni, ramai ni jangan terlalu uang kan tuan, kamu kan tu. Nama wajib yang jiratin je cukai di. Nama wajib ni nama ada masuk dalam kamar itu. Wan yo memang itu tiri bagade. Tiri bagade, macam bangsa, ada kalau macam tu mana itu mana dia. Sekarang lemar. Ayah. Mana ni tu mana tu kita tengah. Kalau tahu kan ini bukan lemar kita. Biar bahasa jualnya makan Arab itu. Ayah. Jualnya sedikit pura tu kan terang nanya tu apa kata. Kata pasti anda lagi nak lagu kita kata dia kan sebali itu. Jolle tiga bakkan fedhen geessaree maali namatin dabalmin an jetta namarraa kophaata jettaati. Namarraa dabalamu mutu itti kadhatu jecha Anaa itti kadhata ijoolletti.
Aye. Maaltu maqaa arrabse yoo maqaan isaanii arranfamellee si tokko arranfam godhe maqaa isaanii. Waan biraa feetamoo irra. Waan biraa feetamaa loon jibbatu. Waan jiraatu siimu jiraatu. Fixattee ma arraba fixattee? Arraba waan takka waan arraba siinsitti jiran waan dhugaatii waan hin argeen waan irra keessa jiraate sammuun qabdu. Sammuun qabdu ati nama gadi duraallee nama gadi goota ati nama waliin keessi bilaasa malee nama gadi jirta. Haye hin fixanne reema. Hin fixanne. Hiriyaa jaalladha goota jirta duraanuu. Ana hiriyaa teetii kasi godhe. Ana hiriyaa jaalladha godhe ammallee ijoollee jaalladha jiraate taate jiliite keessaa utaa ilmaan keessa. Raambooda ijoolleen jedhamummaa tattaaffiyyoo irraa maaree bakki argee maal dura taa'e sooba saadaa tokko nama saadaa tokko nama reettee haasoo isaani dhugaatii jiraate lachuu ilmaan keessa turodhaan. Silaati maal na goota? Waamee gadi jirtu waamee gadi bu'uun jira beekaa jecha jechi jira. Maal fa'a dhagoo jirtu? Ilmaa wajjin qabnaa nama kanaa kalee walitti dhufnee jeeti beekaa jiraayee jiru waan fadhe haasee haakuu amma asirra jechee jirtan. Hai, edaanoo hanqasa silaa hanqasa numa beektaa garuu? Hanqasuma beektaa? Yoomii nama sassagalee jedhu kana hunda haasoo jirta. Ani nam takka sitti jennee abalee sitti walee ani wooma jaasoo ibajaa jaasoo ijoollee bilbila malee ani nam guyyaa kasarra. Hai, huggumeeqa namaati akka namni na tumu nama na bittee huggumeeqa yeroo meeqa yeroo tokko fa'a. Gadiin dhiisaa miti viidiyoo gadiin dhiisaa miti gadiin dhiisa warri si jala deddeebee si ol kaasu jiru kunis waan takka nan godhan warri si laamaan taraati isaan abdattee jiraati kanatti ifirratti waan hin taane gadhiiftu kuni. Waa huma takkallee waan nama waan godhuu danda'u miti afuuftu. Ani nama takka kan jiru. Nama takka dhabdanii namni ati nama qaanii kan qaqqabachaa oolu. Nama takka dhabdanii dhabdanii. Maalidee warri si becha afaan banu kunoo maali? Namni takka jiru na bira. Haye. Nama takka ta'e maqaan kaase namatti anaati ati si jiran jecha qaanii qabate. Annam tokko dubbatti hin jira. Warri na bilbilu kunoo maali? Ah, ifin gaafadha. Kala sarraan booda telefoon harka kan kaa'e. An akka ijoollee ta'e dubbiftuu fi reefuun tana ijoollee mana barumsaa turte bilbila si laa kaasuu fide. Afaan keetiin albaatii yaasuu jirtan malee as deebite. Ammaan booda natti hin bilbilin. Amma kan infitan neeree mati. Ijoollee ta'e irraan booda achirratti nagartu. Ammarraa jalqabeetiin nama hunda bira geessu jalqabama. Kaniin duraan biraan geessu hunda wilii biraan geessu. Atina deemu naaf ta'e bara. Dhaabbadhu immoo sadaqaa fi jinnii hin beekonni. Angodoloodha kaniin sadaqaa kadhadhuuf. Ammarraa jalqabeetiin namaan takkaa biraan geessee hunda bira geessee akka isaan maal irraa teessee ta'u. Haa ijoollee fudhatte dhabamsiisuu barbaadde?
Hindi ko naman nakakakal sa iyo. Tole, dhaggeeffadhu. Ata dito na gano'n sa ijoollee nagagawa. An eegaati ijoollee tana dhiiftee na biraa kutteenu jireenyi natti toleewu maaliif natti tole? Ayyo. Ijoollee tana duraan akkaaniin fuudhee viidiyoo wajjin seenee miidiyaa irratti gadhiisee Oromoon xiyyaa'uu naaf bartu ijoollee tanaa'u duraan na dhorkitee eegaati narraa deemte immoo naaf tole ati anumattuu hin deebiniiwu. Kala keessatti ilaalaa jiru arraasee odoluu na beeku. Mata na duf. Moo qabi dubbise. Hello. Ayyaatu. Akkami. Fayya. Yalla maayee ni babaatee jennee na beekama. Daawwattoota hordoftoota keenya yerooniidhaan callisee bilbila ijoolleetti kannee ijoolleen akka dubbiftu akka isaan wal dubbisan wayitaanaan godhees deebitee na arrabsiti. Amma ijoollee tana fuutee ganda keessaan deemu jirta. Ganda keessaan deemtellee hin dhiifne ijoollee tanas sadaqaa kadhatu jirta. Gargaarsa ijoollee tana fuutee gargaarsa ittiin barbaadatu jirta naan jette. Akka gartee nama godoloo akka hin qabne deemee sadaqaa ittiin kadhatu. Akkasitti na arrabsu jirti, na tuttuqu jirti. An ijoollee tana wanni namni hundinuu dhufee ijoollee tanarraa viidiyoo irraa maree nu gargaaranillee gadhiisan surrakkoo takkaallee waan qabu miti. Maaliif fakkeenyaaf amma ijoolleen tun dhugaadhaa rakkoo keessaan jira. Oromoon tiyya dhuftee viidiyoo nurraa yoo maranii gadhiisan nuti waan kan hundaa wanni gooneef akkuma isiin deebituuf malee ittiin sadaqaa kadhachuus miti. Ittiinis waan hin taane if dabbaruu miti. Isiin ammoo waan biraati kan isiin haasofte dhageessan daawwattoota hordoftoota keenya dhageessanii jirta waan isiin haasoftu. Ijoollee tiyyarraan booda miidiyaa gubbarratti gadhiiftee beekadhu naan jette. Ganda keessaan deemtee beekadhu naan jette. Wanni isin dhagaa turtanis illee kanuma. Wanni isin haasofte hundi kanuma laaltan dhaggeeffattan. Daawwattoota hordoftoota keenya amma daandiin na baasu daandii kami? Daandii fuudhuu qofaati. Dhugaa dubbachuudhaaf duraan haadha manaa hin fuudhuu jeetiin ture. Amma irraa jalqabeetiin shamarree barbaadee amma fuudha. Niin fuudha baabaa? Maamaa isiin fida? Isin uummatee isin fayyadanii? Uummatii miti daawwattoota hordoftoota keenya akkasii waan nu wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Ammallee viidiyoo biraatis kan irraa maru ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.